waan rafuun se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maquma fanciisa maalarrafaa miti gaaffii deebii dhabdeet na keessa marmarti mee akkamiin ta'a waanan ta'u si dhabee rafee bulu yaadusi yaada koon dadhabee kanatu na arsa maafan aaruu dida aan ergamu malee ergachuu ni dadhabe kanaaf rafuu dida eenyu gadi kanatu na arsa maafan aaruu dida malee ergachuu ni dadhabe kanaaf rafuu dida garaan koo rakkattee rakkina faarsiti abjuudii kadhabdeef godhumaa rakkatti amma yoomiitti gadadoon jiraatti garaan koo rakkatti rakkina faarsiti abjuudii kadhabdeef godhumaa rakkatti egaa amma yoomiitti gadadoon jiraatti cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maquma fanciisa maalarrafaa miti gaaffii deebii dhabdeet na keessa marmarti mee akkamiin ta'a waanan ta'u si dhabee rafee bulu yaadusi yaada koon dadhabee innaa guddaa caale guddaatu innaate ankanaafan aadaa dubbii saana dhibee deebii saafan dhabee kanaaf rafuu dida innaat guddaa erge guddaatu ergame ankanaafan aadaa
dhibe deebii isaafan dhabe kanaaf rafuu diida. Namoo abarsa wanta naaf hin galle irra aanuu didee maaf jala eelade otuma isaaf galuu maaliif keessaan galle kennamoo abarsa wanta naaf hin galle irra aanuu didee maaf jala eelade otuma isaaf galuu maaliif keessaan galle.